ولا كيس يروج فدا يروج فدا ولا نم تكرم بنين أنيس بروجا نمنين دفا تكن سوداتين برفتياتي وانين بليسين دبي واتك وان بليسين كبو يدون أتي بدين كبت أتيس بدين كبت أنا بس ودافعت ilmaan isaa ganneqee rakkoo seeni sababa خيرتي asalaama idde isaanummaan deeme hidhaminaaf irra wayyaa daa'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii jajjabaatanii nuti fayyaa alhamdulillah kunoo jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuunee Oromooti. Warra mana yaaddotti argamaa maaliif argamtaa jechuun keessa inneen olamu akka isiniif hima daawwattoota kiyyaa arraan tana kunoo yaaddoo sabaa Farhaan Tubee yoo beektan Farhaan Tubee Ambootu bee inni maqaan isaa Farhaanii Ambootuuf jaaniti arraan tana viidiyoo takka gaddisee ture viidiyoon isaa yaaddoo askaran akka qabsiisee mul'isti dhugaadhaa eegdeen dhufee hubaddus yaaddoo hin jiru yeroo galgala yeroo sa'a 11:12 akkasitti dhufeeti askara wajjin dhufee manaa fuudhee qe'uma isaa dura fuudhanii akkasii yaaddoon kunoo nutis anaa fi raajuunillee guyyaa kana ganamaan kaanee qismii hedduu dayinee qismii dayinu keessa nama yaaddoo jaamu hin jiru seennee laallee hubanne hin jiru qismii keessa akkas daawwattoota kiyyaa bakkee silaa nuti shakkine hunda dayinee laallee yaaddoo arkachuu hin dandeenye nama yaaddoo jaamu hin dhufne nu bira nuun jaanii mazgabalee laalanii dhabanii jiranii maqaasa akkas daawwattoota kiyyaa gurbaan kun gurbaa faraan ni agartaa viidiyoo kana. Ati ilmoo as keessaan dhaladhe jetteeti yaaddoo nama itti bittee askaraa miti sila askara taate qismii keessa yaaddoon hin dhabamu qismii meeqa dayinee anaaf raajuu barbaanee dhabne garuu yoo akki kun ati Oromoodha Oromoo akkana goote akkana miite hin beekne egaa garuu ati gubboo kan ta'e maallaqa kan ta'e yoo hiisistee malee yaaddoo yakka takka hin qabu waan hidhamuuf mana isaa keessa waan fudhamuuf yakka takka hin balleessine miccoo tasliim yoo taate sababni tasliimtun miskiina jee mana isaa dhuftee si harkaa fuudhee maaliif si harkaa fuudhee maallaqa si ji'a meeqa guutuu dalagaa na hixeeti irraa nyaachuu turte garuu saniif jecha yaaddoon si harkaa fuudhee mana isaa miciyyoon kun mana isaa jirti asuma ooltee isallee gargaartee gargaarsalee isaaf taati innis isii gargaare maaliif sila ilaarraan tana maallaqa si nyaachuu turte san dhabde ati saniitu amma yaaddoo si barbaachise na fakkaata miciyyoon tu miskiina haalaallee harkeetiin jira miskiina guyyaa isa hojii isa bira oolteeti ilmaan isaa waa hunda gootee nyaata gootee fi irraa dhiqxee irraa tolchitee halkan bakkee biraa bulti namni beekna kana hunda nama meeqatti dhalaa meeqa ergiteeti mana kana keessa tumaa jetteen aariyaa jetteen garuu ni dadhabdee amma immoo karaa isaanitti mituu harkattee jirta yaaddoo ilmaan isaa keessa fuusisteeti hidhaa geessee hidhaa keessa hin jiru yaaddoon bakkee geessee sii beeka nagiyaan baasi bakkee isa keessan silatu maallaqa nyaachistee akkas gootee malee badii takka qabaatee miti silaa badii qabaatee qismii hidhamaa ni beekna namuu qismii geeffama garuu san keessas hin jiru eega viidiyoo kana harkuuf teessa Farhaan dubbii akkanaa kun taban taa'u abbaa ilmaanitti ilmaan guddisaa ilmaan keessa baastee bakkee keessa sii beeka saniifuu dafii bakkee yaaddoon jiru as baasis hin jenna nagee barbaadde as baasi ati isa hiisistee ati nagayaan hin jiraadha jettee si yaadini saniifuu nagee barbaadde as baasi tasliim ati amma Farhaan kun egaa jaartummaa sirraa ni qabaas natti hin fakkaatu jaartii tiyya jaa malee jaartii natti hin fakkaatu dubbii biraa qaate malee jaartummaa miccoo miskiinti tana biyya beetu ji'a meeqa kutu mana arabaa kaa'ee ji'atti dhaqee maallaqa si fudhatee nyaachuu ture jaan isinillee naa himtee jirti akkas godhu ture garuu har'aan tana isin rabbiin nama godheef yaaddoo harkatte yaaddoon sababa isiitiin kunoo amma isaaf Farhaan walillee ni beekani garuu akka dila san beekumsa isaan jidduun jiru garuu saya miccoo tanaati amma waan hundi karaawwatame ati waa takka illee hin sodaatini inshaallah amma yoo fedhe gurbaan kun maraataadha dhufees ammas sillee fuudhuu ni danda'a saniifuu ilmaanis atis kottaa mana kiyya dayina. Ansilaamas jalan hin deemaa fatiya. Wanni si jalan deemneef manni kun amaanaadha ijoolleen isaatu amaanaadha akkamittiin deemuu taa'u mana kana keessaa abbaan mana deebi'u. Dhugaadha akka isin jettelee daawwattoota keenya manni kun amaanaa isirra jira mana sababa keetiin hidhamee dhugaadha sababni keetuma maaliif intala sana na jalaa dho'isteedha inni dho'iseen jiru yaaddoon kun micoon zaahir baatee mana isaa keessa taa'u jirti dho'isaallee hin jirtu kun dho'isaan ja'amu guyyaa isa gargaartee halkan kun as gamana bulti micoota akka bira sanillee harkeetiin jira akkasii garuu amma amaanaadha manni kunis mana kanas dhiistee deemuu hin ta'u maaliif akkasii manni kun waa meeqa mana kana keessa jira amaanaadha amaanaan abbuu lama qabdu jettee Oromoonis
dhugaadha mana kana dhiistee deemuutti ulfaata garuu ati if eeggannoo godhi hoolaa yeroo malee si daddabalee namarraa hin baniin akkana jii ganaan banu duraan ollaa isaatiin bulu ture amma garuu naaf micoota akka mana tokko nuu kanneefi askeessa mana isaa bulu jirra. mana xiqqaa kana keessa. Biyyo sanillee raajuu nama tokko nama naa deemtu jee ofee amma ni onni. Saadaan kuttee micoon san. Isinillee xiqqoo rabshaa qabdi baga sirraa kutte eega kophaa taate amma siif ilmaan qofaa jira hoolaa keessa yeroo cufaddaa hoolaa nam takkarraa hin baniin anis boruu ganama niin dhufaa. Borunin dhufaa si isheen hubadha. Daadhanarraa ilmaan keessatti deebisaanii fi rakkadheetiin jira dhugaa. Rakkattee asii miti nutu rakkachuu jirra. Taslimti boru ganama niin dhufaa si hubadha. Takkan sodaatiin. Barfati ati waan hin balleessee hin dabee. Waa takka waan balleessee hin qabu yaaddoon kun. Ati badiin qabdu. Atis badiin qabdu. Kana baasuudhaaf jecha ilmaan isaa gannaqee rakkoo seenee sababa khiyyaa. Dhugaa keetu. Ansalamma idda isaanummaan deemee hidhaminaaf irra wayyaa daa'u. Silaa isan irraa ilmaan keessatti deebisee. Anuma akkuma duraanii sanin naga biroonfatee natti tolaa dhugaa dubbatu. Laa atis sin gobroofatu faraan arras boru sin harkatu. Akka kana dubbatu. Sin harkatu jaarti sooraqaa sirraan qabu jaartummaa sirraan qabu faraan. Amma xiqqaan kun abbaa malee qoonqoon nyaatu waa takka. Ni beekamu mucaan kun amala ijoollee yaaddoo asii ijoollee yaaddoo irraa malee nama biraarra qoonqoon nyaattu xiqqoo guddoon illee amala isaaniitti isa baranii jiranii akka haadhaatti isa baranii jiranii saniifuu faraan silleen gabroonfatu bakkee yaaddoo kaayes ni baasa tolaa fi dirqiin baasa. Inni ilmoo as keessa daladde jeeti har'a abbaa ilmaan irratti roorroo uffachuun jechuun maal jechuun ilmaan sadii kana keessa yaaddoo ala bulchuun jechuun isattuu qadiyyaa biraati. Qadiyyaa biraati isa bati takka jiru ati sin balleessini yaaddoon sin balleessi yaaddoon isa harkaasii fuudhe. Faraan maallaqa keenya nyaachuu baree jira. Saniifuu maallaqa san dhabee har'a. Faraan arras borus tasliim ijaan harkuun teessu. Tasliim tan ati seensee beekaa irraa osoo duraanuu siif yaaddoon waan usneef ni qabnaa siif yaaddoon dhiiraa akka oliiti. Tasliim tun jaartitee taatee waraqaa irraa qabaattee falmattee irraan fudhattu. Kana hundaan dhufu barbaadatti jaarti beekaa. Saniifuu yaaddoonis isiif yaadde isinis yaaddee jirti. Maaliif isinis ilmaan ni gargaarti. Yaaddoon isis rakkoo keessaas rakkoo maali? Sumaan mana kana fideera tasliim tana. Sumaan fidee harka isaatiin fidee yaaddoon immoo kalas intala dhalaas dhalee qabaa roorroo si dadhabateeti irraa yaani isii asitti hambisee maal jee hambisee faraan ila amma maallaqa si ji'a 5 immoo 4 guutuu nyaate. Rakkoo himannaan garaan ni dadhabe jechuudha. Ilmaan dhalee ni qaba. Ati immoo ilmoo as keessaa dhalate jettee roorroo namarratti ofuun hin jirtu har'a booda siif gi'a. Miskintintis biyyarraa dhuftee akkasuma dalagaa mana arabaa geessite ji'a maallaqa si nyaachuu turte. Ayyaaddu meelmaan keessan irraa deebiinaan tamataa xiyyaa akka fadaana godhu. Akka takkallee siin godhu inni. Barsilaa ana qabeleen gadduma sanuu iddoo isa qabu natti isa qabu natti. Akka takkallee si godhu seeraa jira biyya seeraa jira ilmoo as keessa dhalatoo taate seerinis baqataa fi maarreenjuu walumaa qixa seerri seera saniifuu faraan. Nagaan bakkee yaaddoon jirtu baasi. Duftee silaa ilmaan keessa deebitee wayyaa meegguu duftee ammas nan dhiistuun yaadni. Eessaa dhufti isin kootu jee dadhabeeti diddee jirti. Amma ganaa dhufanii baran uumaa ofirraa sodaa. Meenam takka olaan baniin sa'aadaan dhufte olaa kan irraan baniin. Kalas. Shakkiin qaban mamma xiyyaa'uu sodaa. Dhugaadha sodaachuu qabda garuu mataan sa'aadaa miti namni takka yoo dhufe olaa dadhahe hin baniin irra. Anis boruniin dhufaa raajuunis yoo wanti jee na dura dhaqee ilaaliin jaane ati ni barbaanna inshaallah rabbiin nu milkeessu ni laallaa bakka inni jiru silattuu qismi silaa jiraate ni mul'ata garuu faraanii beekaa bakka inni jiru faraanuma kana barbaadanii akka baasuu godhan. Dubbii gabaabduu amma intala namaa sin rakkisin ilmaan sadii irra dhiisee kunoo bakka geesse si beekaa saniifuu. Ati faraan nagee yoo barbaadde. Akkuma waan rakkoo uumameen na fakkaatti. Laa rakkoo funi uumamne namni fatanaan nima jirti nima dhufti garuu kun waan guutuu faraanii harkaa qaba. Bakka yaaddoon jirus isaa beeka saniifuu ni baasta nagee dirqiin baasta. Yaaddoo ilmaan isaa keessan irraa deebisee neetu takka rakkoo hamtuu keessan na ittee jirta mataa xiyyaa'uu yaada na guute. Laa kun faraan jaan nama baalageedha wallahi maaliif yoo jette namni kun abbaa ilmaaniiti isa wajjin inni akka fedhe lubbusaa takkittidha akkamitti waan akkana dalaga araba karaarraa guuree fidee maallaqa nyaachisee askara jee akkasitti miskiina qe'eesaa dura fudhanii kutaniini bakkee isaan geessan hin beenu daawwattoota keenya isinis du'aayiidhaan nu gargaara yaaddoon ila amma bilbila sin bilbillee silaa bilbileellee wayyaa xiqqoollee ni xammannaa bilbila sin bilbilli isaa hidhaadhaa. Saniifuu daawwattoota keessatti du'aa nu cinaa dhaabbadda abbaa ilmaan isaa kunoo isumarra dhiisanii akka gabbeetti hin deebine sa'a 11:12 dhufanii qe'ee duraa fudhan jetti tasliim akkasumas illee isumaan nu bilbilee raajuun naayimee akkasitti dhufnee
qismii hunda daynee barbaannee dhabnee daawwattoota keenya isinillee abbaa ilmaanitti rabbiin ilmaan isaa keessa haa deebisuu rabbi haa mul'isu jaa du'aayin cinaa dhaabbadaan isinin jaa inshaallaati waa takkan sodaatiin waa takkan shakkin inshaallah du'aayima godhi yaaddoon ni bahaa yoo rabbi je'ee ni baha bakkee dho'isee islattuu yoo ajjeesan malee dho'isee ni dhabamaa jee yaadu sani maaliif beenisaa waan biyya sana keessa namuu akka beeka garuu faraan nagee barbaade bakkee yaaddoon jiru baasi dhiirummaan tanaa miti dhiirummaa tanaa miti tasliim jaatii tiyyee jette waraqaa as fidi gaafadhu akka heeraatti anuma gaafachuu qaba faraan illee ittiin bilbilaa yoo bilbila sana jalaa kaasuu baates baaristi bilbilaa ni yaalla bilbilaan yoo bilbila demoo ani isa faraan harkatti hin beekaa malee bakkee inni galu illee beeku tasliimni beekta bakkee inni galu mi bakkee inni duraan galuu achirraa qayyarachuu baate namni gaa sharrii namni bar waa yaadu waa hin balleessa jee yaadu bakkuma san hin taa'u nuti gaa hin beekne garuu yoo beekte boru kaaneeti nu garsiistaa hidhayna nutis askara fudhanii hidhayna akkanatti hin daynu maaliif namni kun yakka takka malee nama nagaan mana isaa jiru fudhanii kutaniini kunis isa ni gaafatama heeraa isa gaafata nama nagaan jiraatu akkana fudhanii deemuun hin jirtu seera takka keessa sanifu mana san nu garsiistaa ganama hin dhufa askara fuunee geessinee ani akkana dubbiin sanaan taane namni kophaa jiru maaltu isa dhibaree eega kophaa jiraa minni maaltu isa rakka bakkuma hunda kaisaati sanifu nuti gaa waan nurra jiru numa yaalla garuu magaalaa tana keessa eega jiraate sanaa keessa jiraate bakkee takka hin dhokatu bakkee takka dachi jalee osoo hin dhokatu faraan waa balleesseetiin dhokadhaan hin jirtu dachi jalee yoo dhokate ni baha maaliif namni waa takka balleesse wallahi hin bahu balleesseetiin baafadhaa jedhe milkaa'us amma waa takka hin dagadhee mana isaanii hin beektu mana isaanii ni beeka nageessee jira daytee mana isaanii dhaqeetiin jira mana isaanii ni beekta sirriitti mana ni beeka laakiin dhaquun hin sodaadha malee ani fiifuu nan dhiisu kalas amma kala san qabee akkasitti rifee la ati hin dhaqin mana isaa nu garsiistaati nu garsiistaa nutis gizee yoo mana silattuu waa takka haadhaaf abbaa mana haadha isaa beeknaan ni baha faraan kalas ummaa isaa beeknaan ni baha bakkee jiru ni baha inninis akka tola hin dalayne akkasitti yoo tola didiga namni dirqinti deema bakkattoon mootummaan ni jirti waa balleessanii baafachuun hin jirtu abadan as keessatti sanaa magaalaa guddoon yoo dhokate illee ni baha faraan ni baha ni gartaa viidiyoo kana as bahi yaaddoo irraa dhimma qabdu himadhu dhimma takka yaaddoo irraa isin qabdu tasliim jecha yaaddoo qabatte tasliim kunoo as teessee si dubbachuu jirti tasliim maarraa si fudhata si fudhatu bar jaartii isaan taane maarraa si fudhata jaartii ta'een taane anuma tan akkuma duraanitti agar bonfatu laanga injiti san kalas kotte san dhabee ni kana maraatu jiraami san dhabee waan nyaachi ture san dhabee arras borus tasliim ingartu tasliim kun asuma jirti mana yaaddoo jirti garuu faraan yaaddoo ni baasta mi ni baasta kan bare dolus saami waan bare dabitana waan bare dabus yaaddoo ataka godun dammi dhimma takka irraan qabu la yaaddoo dhimma takka irraan qabu yaaddoon abbaa ilmaanitti ilmaan guddifataa ifiifuu rakkoo biraa keessa jira rakkoo irratti ni deeyiniif rakkoo ni deeyiniif inni fiifuu ilmaan kophaa akka haadhaas akka abbaas ta'e guddifachuu jira saniifuu rakkoo si hojii deddeemee fiifigee si hojii wanti qabu dhimma takka hin qabdu tasliimis jaartii taate dhimma irraa hin qabdu obboleettii rabbitti karaarraa qabde isinis ilma oromooti jettee si biratti dhiyaatte hojii mana arbaa neettee maallaqa si nyaatte garuu gahee kana hundi kalas dulmiin gahee jira ati rabbiin sodaattu gurbaa gizee silaalan daa'ima garuu rabbiin sodaattu saniifuu bakkee jirtu as bahii yaaddoon bakkee akkana kana jiraajii dubbadhu ni aanaallee jennaan mana kiyya yaana jennaan ni diddee tasliim mana kana amaanaan irra dhisee kutee akkanatti deemuu hin qabu jetti kalas inshaallah olaa qollafatte teessa ganama boruu si hubanna akkas daawwattoota keenya du'aa illee yaaddoo cinaa dhaabbata du'aa godhaaf rabbiin haa mul'isu ilmaan isaa keessaa deebisuu jaa akkanaaf noo inshaallah viidiyoo nagiyaatiin isiniin hanga isinitti deebinu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.